Uff, ya qanani. Duuti qananii baay'ee dhugaan sinin jedha. Baay'ee ulfaate kun qorannoo yeroo darbe oduu afaanitiin haasa'an har'a laal. Kaameeraadhaan gadi baasanii jiru. Akkaataatti qoratan maal akka arganii jechuudha. Algaallee fatashanii kun shaanxaallee fakkeenya wanta baay'ee guuranii deemanii yeroo deemanii minxaafii irratti xiqni argame kan jedhan argitanii turtan isinis minxaafii akkaataatti ilaalaa turan ilaala baatiriidha jechuudha. Surumaayyuu warri isaa jechuudha hatsadda'aa jiru jedhan muluun xumurree fi itti dhaqanii malee hatsadda'aa jiru jedhan. Kun olaala minxaafii ishiin jala jedhanii sana jechuudha kun. Waaqayyoon yeroo tokko waan badee abadu bakka waan lamaan badin du'a nama allee asirreessu yookiin jireenya nama asirreessu. በነገራችን ላይ hundi keenya lubbuu sobaa baannee deemna namarratti yookiin namna jechuu hin dandeenyu garuu dubbiin dubbii lubbuuti waan ta'eef dubbiin dubbii bakka lubbuu keessanii otoo ana ta'e jettanii of ilaaltaniiti otoo ana ta'e abbaa manaa kufaana jiraadhee akkanatti fakkeenyaa du'amee badee bakka salphaadhuma kanatti rakkina koo beekee kana taateti kanatti duuteen jedhu dhiphina kanaa qabdii kanatti duuteen jedhu yookiin kana hin jedhu bakka manuma nama jechisiisaa jechuudha. Maaliif bara kanaa jechuudha. Qorannoo guddaa godhanii turanii si'a lammataa godhanii amma si'a lammataa guyyaa 12 dabalatan guyyaa 13 dabalatan isa duraan guyyaa 14 fudhatan irratti reeffa irratti tumtuun argamne jedhaniif jedha jechuun ishiin gaara irraa darbatamtee du'uun alaa waan biraa waan agarsiisuun qabu jedhaniif jedhan garuu amma qorannoo yeroo sana ta'e irratti minxaafii buna irratti dhugan jalatti argame jedhamee hamma kan qoratame surumaa obboleessa qixisuushi kan qananii obboleessa dhiiraa fi maatii Andu'aalam biratti qoratame jechuudha. Poolisoonni dhaqanii yookiin immoo warri qoratan mana fatashanii wantoota argatanii jechuudha. Otoo garuu yeroo dhaqanitti warri hatsadda'aa jiru jedhan hatsadda'aniitu raawwatanii hatsadda'aa jiru jedhan argame jedhan. Kun wantoota irratti waan shakkine jedhan tokko fudhatanii galanii poolisoonni jechuudha. Akkuma argaa jirtan makiinarraa iddoon kun iddoo itti fattashaa jiran mana keessa raashii bunaa isa akka margaa fakkaatu sana. Iddoon kun immoo naannoo ciisicha isaanii lafarra waan tokko xaphii jedhee fakkeenyaan ija namaatiin kan hin mul'anne maayikirooskooppiin barbaadaa jiru jechuudha maashinii kana. Alga irratti illee maal irratti illee wanta harkaa shaaraa wayyoo argachuu barbaadaniiti jechuudha. Wanta argan fuudhanii deemanii jechuudha. Yoo argine fuudhanii deeman sijammar mana namaa tokko wanta argine tokko maayyuu fuudhanii deeman fattashaa mana koo waan shakkan sana barbaadanii dhufanii yoo irratti waan tokko irratti maan arganne maa fuudhanii deeman garuu asii waan baay'eef guurataa jiru argitanittu shaanxaan jira maaltu jira firaashii illee fuudhan firaashii maanyuu bunaa kana waan baay'ee fuudhanii jechuudha. Viidiyoodhaan gadi ba'ee jira jechuudha. Suuraa ishiin gaddaa tokko irratti nan dubbadha jedheenii bataam nama hazzansiisa nama gaddisiisa garuu biyya lafa baay'ees turree xiqqoos turree du'uun hin haftu garuu guyyaa kee malee maaliif isa jedhamudha. Maaliif namni harkisaa namatti gabaabsa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Suuraa ishee kana isa fuulli iji dhidhii ta'e kanas yeroo laalu tokko baay'ee na gaddisiisa. Yoo banagaraachin la beekatuuf kakkaafti waan akkanaa kana. Kan isin gara keessaan innaan Dubaay taa'u innaan boo'ee jina dhiita innaa waan ta'e Kiristoosin akkashii kanatti footoof kakkaasee ijoolleen itti dhiyaadhe nama tokko lamatti nan erga ture. Qophooftanii bareechitanii beekama suurichittuu jechuudha. Yeroo nagaa jiranii dibatanii uffatanii jedhanii fi yeroo haariidhaan waan ta'e kaasan jechuudha.
Anamma yeroon taa'ee Dubaayin naan jiru tokko baay'een dhibbaadha saddoo kaanirra. Bexaan bakka riikoo badeesaa jedhu jechuudha. Yeroon akka malee boo'e iji kun dhiitaa matan bakka yoon tarii du'e jedheen ijoolleen firrisoo jiraatan ijoolleen biyya sana jiran ijoollee lama nan qaba ture itti erga jechuudha. Inna waaqayyooni baay'ee dhugaa namaa hin dhoksin malee karaa namaa yaa Itoophiyaa keessatti wanta akkanaa ishee akkanaa dhiisati. Ituma bira dhaabatteeyyuu du'eera namni sun otoo ijaan arguu namni hin jedhu gin waaqayyoon dhugaa habaasu dhugaan baay'ee ulfaataadha. Dhugaan yoo dhokatee barruu namaa keessa taa'ee harka namaa keessa taa'ee jireenya namaa keessa taa'ee gaafa tokko inuma nama gaafata. Bexaam yagarramany jechuudha. Konferansii yookiin immoo yoo sirbaa biyya alaatii namoonni lama dhufanii konsertii jechuudha. Taphaaqaan maal jedhe seetanii yaa yeroo barbaadanitti waan argachuu dandeessaniif konsertii kanarraa akka nafnee fi eeyyamaa fi jedha dhugaa waaqa taphaaqaan isaa jechuudha. Unet እግዚአብሔር nambatoo gadi dhiisanii hin dhaqa konsertii sadarra inni adda alam ila taphaaqaan hin jedheefi miti gaafadhu jennaanu gaafatame taphaaqaan kun naa gaafadhu jennaanu jechuudha. Amma fakkeenyaan adda alam kana naa dhiyeessi jennaanu dhiyeesse jechuudha. Iddoo otoo gad dhiisanii dhaqa amma konsertii sanarra jechuudha. Dhuma dhaqa inuma hirmaata maal rakkoo qabu የፈለገው ይሄ አይደል jechuun bakka arki cubboo jette tokko bakka waan barbaadetti umaa irrifatu maaliif beekee godhe waan ta'eef yoo beekteen goone yoo tasa sirkatti ta'e bibir'atta. Annaa baay'een dubbadhu cubbuutti nama galcha wanti akkanaati. Banagaraachin ላይ በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮ ብራን ወጀደን kanaan dhufe warreen tur jedhanii dadhabanii fi komantii isaaniitii deddeebisa jedheen ture. Garuu maal gochi yaa'u nama madaalfaan haasa'u miti. Kanaaf jedheen dhiise namni tokko soo ta'e tasgabbaa haasa'e baarra na barsiiftanii dhufee haasa'e isin faana kana dura amma irraatti barumsa sun irraan fudhe jazbaa. Waaqayyoon nama narrabsin jedha. Kan narra deem kana narrabsin sin dhiisa. Kan gugubatte baay'ee tolbee ammayyuu jechuudha. Baay'een argee gin nan deebisaaf jedhee yeroon dhabe nan deddeebisaaf warra kana baay'eetu car akkan daanqoo car jette maasaa haatutti jechuudha. Anna hundumaafuu tarii deebisuuf hin danda'a. Naa eeggatanii. Warri cur jedhanu dhiisu. Fuulduratti deema jechuudha.